Akka kana dura sanitti ammas taphachuu fi duba. Ayillee dhugaa akkasumas naaftee jira bara. Ayyee ammas akkas taanaan bareedaadha ni ta'a. Hay maal jechuu keetii ayyeroon si hojii dabarsuuf malee si jaalachuuf miti. Waa meeqa hojii dabarsanii gammachuu fi gadda meeqa fayyaa hojii dabarsanii? Ati waa hunda dhugaa see deemi sarrakkooteeti. Ta'us geeleeti yaame hay. Kan lafaanee halee keenyaaf maal yaaddeeti saayiba kee? Gurguranneeti halee akkamatti geessina jechuudha. Ay saayiba kee qoy meeta qalee sabbate si barbaadee barganda hunda zoore saayiban keenya guutuu gaafadhe bokkuma ati siin dandabe maali qalee takkasi baddeeti. Ay saayiba kee numaan jira. Akka si barbaadee saayiba kee si dhabe soba kee qoy akka fedala qoy bindi akka tirum dalan suma barbaada. Numaan jira ganda ay. Dubee eessa jirta qoy saayiba kee kaani wajjin hin jira saayiba. Anisi amrina jabate anisi Ay saayiba kiyaan yeroon kubbaa laalu abbaan kiyyaa yoo na barbaadan nan harkanii bara. Ni beesis ta'u tanaa manaamaa fi zaayiraan qabee sana uffattee deemta. Ay sani. Dhaabamee kutak. Hay saayibni kan jedhu godhe maali garuu? Hello. Guutuu akkasii barbaadee kottume. Maali maal taate saayiba kiyya rakkoo jira? Rakkoon hin jirtu maa kottu akkanumatti si barbaade. Hayyee bakka ammaan dhufa. Hin turii ni dafee hayyee. Siin eegaa dafee. Hayyee bakka achumatti eegaa ammaan dhufa. Maali maal ta'e saayibni keenya? Ani hin beeku waan kana ta'e dafee qonna anjee waan taate hin beekne dhageetii mee waan taate isa gaafadha. Nuwaas qaba qaba wajjuma dheeni waan hin ta'e barraame. Lakkii saayiba kiyyaan bakkaan dhaquun qaba bakka dhaqiitii waan ta'e naa dawwali bakka. Bakka hayyee rakkoon qabu deemu maqaa sibiin dawwala egaa fardi taate anis waan inni geeme waan inni ta'e mee laaleetiin dhufu. Bakka waan irra geessan na beeksisi. Hayyee saayiba kiyya. Maal taati mee ol keeqa banna rifachiiste maali maal taati maaltu maal ta'e maali hayyanatti maali bara lubbuun hafiddee saayiba kiyya ficcinqattee na cinqasiisuu jirtaar. Saayiba kiyya. Bar Sabriinaatu. Sabriinaan maal taati maali namaa deemu maaltu maal ta'e maali namarra deemu maal natti meeqa. Sabriinaatu saayiba kiyya. Maal taati dubbadhu kaa. Akkana na goote. Akkam. Ija hateen silaalaa akka waan kuftee cabduun beekta onnee koo keessaa iddoo guddaa akka qabdu yeroo kamuus jibbee si miidheesin dararu siif wanta biraa miti lubbuun koo nan mararu onnee irraan si jaalladhe ergan si kaa'ee gubbaa garaa si jibbuun qabu nan dhiittuyyuu akka kubbaa dhugaan si jaallachuu koo dura taa'ee hubadhuun si gammachiisa taanaan lubbuu koo iyyuu fudhadhu. Akka baaboo tibba birraa takka baatee taatu darra bakka kootii silliqimsa dammadaamu onnee geessa yaa lubbuu koo takkitii koo jaalalli kee aannaanii kabbaana koo yaa lubbuu koo takkitii koo. Jaalalli kee aannaanii kabbaana koo. Shimbira koo nanaa miidhagsituu manaa. Ijji otoo si laaltu si dheebotti mee maal akkamaa godhu amma si laaltu. Taraata kolkaime. Ayo ol kaademe ija tee qabadhu. Hayyee maanta ni shirjee. Beemtiyya jaalaltii xiyyaaf teetu waan guyyaa irraan dabalamaa deemuu jirtu akka gara bultii qayyarruun barbaade. Garuu isiin akkana naan jette. Hay maal jechuu keetii ayyeroon si hojii dabarsuuf malee si jaalachuuf miti. Hay maal jechuudha Sabriyyee? Bakka an fixadhe kana booda haasoo biraan qabu. Hay akkam jechuudha Sabriyyee bakka an istiidiin jechuudha.
deemta qophaana dhiitte deemuuf deemta ni deemta asi malee hin deeyne gara qopham goota asi malee hin deeyne gara qopham goota. Waadaa keenya sana isa waliif seenne waliif keenyee irbuu waadaa keenya diigdee maaliif deemte lubbuu. Ajaa'iba garuu dilma kana garaa jabaattee moo akkanatti? Ammaan tanaati waan dabarre dhiisiti. Akkaanii fi waan tokkicha kana gootuun Maal wooma feete sibiin godhe mima walumaa ta'e wooma isii miidhaa takka hundi naa hime maal? akka nama isii jaalatu taate akkaanii fi akka isii na goote kana naa gootuun badde saayiba kiyya. Yaada barii tanaaf bide saayiba kiyya dhugaa wallaahi yooneen siif hin goone namnummaan godhuuf hin qabu saayiba kiyya akkana si gootee moo isiin ati akkatti abdattee akkana adiran akkasiin gochuun si godha saayiba kiyya narra dhiisa jettan. Bakka saayiba kiyya kanuma na gargaaraan ati waan biraa takka taniif hin sirraa wantoota yoo hin qabu. Narra dhiisa arrarraa kaasee ni noortaaf saayiba kiyya waan irra gee hunda takka takkatti hin simaati waa takka hin jinqatin dhageesseen waan irra gee siifin immoo si wajjin isin hin mari'adha. Saayibni kiyya kun maaliif akkanatti turasa? Hin dawwalaaf hime. Hello saayiba kiyya. Hello saayiba kiyya maali asii jirta? Ay maalli turte waan irra geessan naa himaa isin hin jenne? Balaan sanumaaf inni maal dhufee manaati dalee jira. Asii jirta meemma? Gandaan jira bir. Gandaan taa'u jira. Ganda bakka duraan deengisa? Bakkuma beeynu sanee. Bakka amma eegamaan femee waa hunda siimaa waan ajaa'ibaati. Bakka kottu asiin eega. Ayyee. Ayyee. Wayi numaan cee minna dhukkube akkam saayiba kiyya dubbuma tanaan siima jee. Saayibni keenya maal ta'e akkasi jarjaraan si'ame. Ay saayiba kiyya wanta ni beektaam isaa Sabrina deeni jala takka. Mucaa inni jala deemu sani. Baddalaan akkamitti akkas nama gootiin naa yaamisa wallaahi wabillahi takkaa jireenya keessa dhalaa akkas nama goota akkaan nagarre. Ka'ii inni wajjira san wajji jaalatanii waa meeqa wajji dabarsanii gammachuu fi gadda meeqa fayyaa wajji dabarsanii garuu inni dhumarratti bultii wajji harrayya gisee amartii ittiin kaayyadhayyee an duraanuu si jaalachuu fi miti yeroon si wajji dabarsuu fi malee eeggatteen. Medhalaan akkamitti akkas nama hin gisa saayiba kiyya. Akkam jechuudha sa. Duraan na ajaa'ibsiisteera akkamitti dhalaan akkas nama gooti. Akkamitti akkana isa gooti irraa kafaluu qabna saayiba kiyya. Dirqama saayiba kiyya yaada tokko yaadni akkaataa itti hiisan anaatu isii tanaa wajji wal bari jaalala keessa isii naqeeti. Dhumarratti akka inni itti isa tapha sanii naanis taphadha wallahi. Waan saayiba konya gooti irraa kafaluu qabna dirqama. Amma sekoondii lamaaf waan akka goonu itti yaadime. Dafi qalaalaan akka goonu dafi. Hayii saayiba kiyya. Saayiba kiyya dhaabu yaada bareedaa tokko naa dhufu. Amma yaadni kun dirqama ita. Na dhagi ati amma hattuu taata. Hayee. Hattuu taata gisee siin joo kami. Hattuu dhugaan baanammaa isin beeytaame. Saayiba. Waltaanii amma isin fakkeenyaaf karaa irra jirti dirqama silkii yaa warra silkii yeroo isin harkaa qabdu. Silkii harkaa allatti gootee viidiyoo qotaa an akka namaa ati hattuu taata si qabuu deemutti si jala ceetiin silkii san si jala ceesirraa fuudhee egaa silkii fidaniin kannaafi miira akkamtuu si dhagaamaa sanumaa ho'a galatoomii naamin aan jettiimi sanumaa wajjinu wal barree silkii si irraa fudhadhee jaalala isa wajjiseene akkaan isii godhanu san booda ni biya. Yaada bareedaadha saayiba kiyya. Booda amma yaada kana booda laal yaada amma jenna kana jechuu qofaa miti hojii irra oolchuu qabna. Dirqama saayiba kiyya yaada bareedaadha. Amma booda hojii irra oolchine dirqama yaadni kun kan milkaa'uu qabanu. Saayiba keenya gammachiisuu qabna akka amma gadduu kanatti hin nafu saayibni keenyaas. Hayee saayiba kiyya. Akkasitti hobba qaamunaasi. Naasi. Karuma kanatti rabbi nu agarsiisu gaa. Amin saayiba kiyya wanta. Hai saayiba kiyya koomee du'anii teenyaa asumatti asumaa beeksii qeebalamte. Laa isiidhaar. Mucaan tanaami saayiba kiyya. Sanuu laa silkii irraa qabdi. Amana dhage aan asumaan suduu balbaa ati silkii irraa buuteetu dhabamdachiin godhu. Yaada keenya bakka dalaga irra oolchuu qabna. Haa du'anii teenyaa qeebalamte mi? Amma ati asumaan ol deemu na nagarinan. Maali boo? Saayiba kiyya.
Akkanan lafaanii silkii kanan deebisnuuf nama furanna malee saahiba kee. Aha, ni furanna eessa geessin? Ni furanna saahiba. Ni gurguranna. Ni gurguranne. Ni gurguranna. Akkanan lafaanii kalee keenyaaf maal yaaddeeti saahiba kee. Gurguranneeti kalee yaa kamatti geessin jechuudha. Ay ada kana anis me, oi me, atileeti turte dur, atileeti turte, eh? Wai ya Rabbi, ya atileeti turte tak kita benar kau Min naik. caami. Malah kafe gun, anda kai kiranya is tak kafe gembio. Ho subat tu cuma video dapat yo. Malah tu lugai besede. Lugai tena jete tema ti. Amma akkana jedhanii deebisna an deebisnu kam saahiba kee. Ni furanna. Hai, hai. Inde bisnu. Akamitin siyo jual bar itu bisnu. Ye me aku dah nak kami siyo jual bar. Ay saahiba keenya biyyaanneeti mi kan silkii tana adiyaa kana sammuu keessatti coree baasee bitee akkana gonayee silkii tana raafuune baraan silkii tana sirraa fuudhee amma isiif geesseeti isii hojii ol bare eegas jaalala isa waggisee nu deemaa bara siin galleessa. Hayyee saahiba kee. Abba silkii Israa'elee deebisuu waan fudhannu. Silkiin isin bareeddaa agartee saahiba kee. Silkiin takaalii fakkaati garuu qaadir qama maal godhu inni saahiba keenya sana akka isetti akka saahiba kee wayii kisteetiin daransaa isii wayii. Dalaguu fi qabna garuu saahiba kee. Ayyee laala ati amma gaddeemisi du'aa godhi. Dhageesse du'aa naa godhi akkaan isii hojii ol baru waa'ee ragee hunda takka takkattiin dhufee siima. Hayyee bakka teenya sanatti seega saahiba kee. Ayyee du'aa ma godhi sirriitti. Akkamiin jaangijaan silkii tana kanneen galatoomiin an jetti an galata keessaa an barbaadu naamin. Ay bareeddu. Wai silkii jedhu takka galatoome hayaa. Ara ye galar rakkoon qabu. Ay dhugaa iddoo takka bareedda akkam bareeddu. Galatoome. Ay galatoome haa ta'u inni bareeddoo keessaa nama ijoollee bareedan jiru. Rakkoon qabu. Wal barra. Rakkoon qabu. Ay silkii asirra naa barreessi. Ay garuu maqaan keenyu. Sabri. Ay xiyyaleen fanii dai. Hayya. Ay hor banota gaarii hin badin. Ay sifin dawal. Hay saahiba dhuftee. Dhufe alhamdulillah mani. An taayetiin du'aa isii godhu jira bara. Waliin barree qofa naan hin jeen. Waliin barree qofa naan hin jeen. Waliin barree ne. Maali yaa hin jee maal? Qalladu jirta. Ay mee fuuldee yakun gammachuu qaba moo wali gadda qaba laali be. Nana. Siin dalagaan. Ay dirqamaami wal baruun anaa isii bira dhagee sanii waliin barreen deemaa seete. Wal barreen. Sirriitti hin magaa. Anaa du'aa isii godhu du'aatii yaaqee bal'aa. Silkii isii hundarraa fudheera. Agartee? Agartee silkii isii? Jabaatee daleedee saahiba kee. Suuta laala hayyaanii iddoon laalin. Garuu micoonni bareeddee yoo. Dhugaadha. Garuu isa akka fe'ee taatu dirqama hararraa eegalee hariiroo akkasii hojjiseena waan irra gahuun takka takka ittiin siima. Rakkoon qabaate. Ammaa zaawwata lagarraa waliin jennee zaawwata dhaqeetiin waan irra gahuun namni takka takka siima. Bakka naas. Hayyee naas. Hageelee. Nagami. Fayyaan. Fayyaadha nagami. Nagee. Hageelee nagee qabda. Nagee fayyaa alhamdulillah nagami. Nabii walaa geengeen ma jirtu. Waan jira. Arreefi fooyyee siime. Jaata kojii wal bareedde. Akka kana dura sanitti ammaas taphachuu fi duba. Lakkii kana ittiin taphadhu bareedde. Ayyee ammaas akkas taanaan bareedaadha ni ta'a. Hayyee waan hundaafuu deemaa haasawinaa kan hin jiru. Ayyee. Saahiba kiyya waan sana kan gootu eessarra geesse? Hai saahiba keenya isa duraan nuti na qabda maal lafa qabda. Naaf saahiba keenya ni beektaami saahiba keenya kan san. Wal taaneeti akkamitti raafuu akkamitti sanaa wajjin wal baruu qabaa jeeni akkana silkii isii irraa fuudheetiin silkii isii irraa fuudhee hudeetiin silkii isii amma kan fidee akka nama hattuun raattetti qabee silkii isii fidee fi wal bareen amma bakka wal barree kana booda suutaan gaa jaalala keessa naqee akka ati godhisan darsaa sanii caalaan godhee isa agarsiisa saahiba keenya. Bakka saahiba kiyya ambar duraan usitti nama naaf hin siyamadde siin qabaamisa waan kanaati yoo niif naaf hin goone bakka dhiira sin beeku waa dhageessee. Narra dhiisi wallahi akka isin si bokkisatiin dhiigi si bokkisu taate. Bakka akkasuma naa godheeti. Akkasitti amma saahiba keessa bira dhagaatti waan wajjin bira dhuu qaba isa biratti hin gaddeemu amma. Kanumaan si beessa jedheen dhufe. Ayyee haa. Hai maali isa dilaamaa isatti kanatti tilaabbadanii seequ jira bar. Eenyu garuu isiin? Sabriinaadha miciyyoon wajjin deemsisan. Ta duraan faamii akkas goote san isa? Hayyee egaa rabbiin kanuma irratti irraa guutu. Hayyee nu as bakka deemaa haasofna.
Ay, akkami nagaa? Fayyaadhaan. Galeetii yaa wal baraani. Ay, hiduma ishee akkami? Nagaami. Fayyaa alhamdulillah. Ishee bakka nagayetti. Yeroon fuula isii keessa ilaalu gammachuun isiitii fi miirri isii waan jaalaltiyyaan booji'ame fakkaata. Anaafeeti egaa wal bare guyyaa lamaami garuu immoo akka nama yeroo hedduu hojii ture na fakkaataa bara. Garuu isii waan isii jaaladhetti fakkaatame dubbiin isii guddonan. Silaa hojii turre jiruu hojii qoddannee miti. Guyyaan si harka irraa kaasee haalaa fi amalli kee hedduu takka naatee dhugaa. Ayillee dhugaa akkasumas naaf ta'ee jira bara. Galatoomii dhugaa itti bara. Hello. 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 Yos. Fani. Yo fami nagami. Nagaa. Fayya wallahi alhamdulillah. Maali seeto. Ono kono maranjira. Barro itti gaafa dhageenye dawwalee. Maal? Dubbii sana kam goote? Dubbii sani qoomee waa hundaafuu wal argine asuu ina qarrangira bakka teenyu san. Bakka kam jirta? Ono qaraara bakka deengate teenyu san dafii qoo. Ayyee bakka hin dhugaati yaa naachi wanneeti. Ayyee sine ga dafiya. Ayyee. Anduranu namni tu san fani dabar. Hai. Dubbii jaruma jalqabaa bara gisee naana wallahi akkasi godhe san arge akka sani dirniin godhaa jee waa seeneen jiru saa. Ambar waan kana waan ifin sitti amanuuf si godhe ni beektaa? Bakka waan san taateefu. Amma eessarra geessete eessarra gee amma wal barree kalee akka wajji bashannanaa olle. Jaala keessa sirriitti naqa jira sirriin na jaala. Bakka eega akkas taateefu naafiti waan irra geessu si ilaala dhageessemi. Kanaafuu guyyaa lama keessa dakka isii wal fuuna jettuun isii godhaa. Bakka ayyaa ta'e. Dhumarratti akkas negoshan daran isii godheetiin goochisee isii garsiisa. Waan jaalalti taate isii agar. Ana bisaayimni qiyyaas wal taanee waa'ee hedduu dalagu jirraa bar. Bakka ayyee eega akkas taateefu. Siistamaan isii hojii ol bare kanaa isaan naa godhe dila kana hunda waan kana hunda. Haa bakka bareedaadha. Jabaadhu ayaa. Ay ijoolleen lamaan tun saayii baasaa hayi. Haa teessa beektasaa? Duraan Sabriinaan itti taphatte sanii fi ammoo jaalaloo jee galte sanii. Waa'ee isaanii maaltu si galchee midhiisi nu asirra? Ta'us geeleeti yaami hayi. Duuba yoo geeleeti taate maal godhuu dandeessaa? Ta'us geeleeti yaami dawwaleetiin himaaf bakka. Ayyee nu as bakka deemaa dawwaltaafi. Ay, isi dawwaleessa. Hello. Hello, nagami. Hello Sabri. Kono wallahi kan wati kharare jujirara. Namane gujira on. Fardi vi? Arara kon kabu. Obaka. Harmara di se ga kon.
Aye, bilbila mana kiti teri mudi hamaria tuan ne gaya. Aye da fi ko kasi ne gata hai. Aye. Ayya. Ya rab bi khairi badga. Wanda dinga ko sahibi khayati. Hello. Ay mali Sabrina am biran jirtu. Ayya ege biran jiran nagi zerf tanade bisi jai. Ayye. Amma sahibi khayati wale tirkama timun qabakam. sahibi khayati fi khas qadal fi kha. Hello. sahibi khayati fi bu wayin sime. Mali nange khasakati wala garra nange. Ahwa wala garu demu garu sinbeo. Ya Rabbi di mutumura ko diin dai ko dikira tan afwa dis dai na ko dikki un amma man angete e khanu zanu be korwanda de kana taketi mi awanda de takata de ba fada wani rage da fitillan ogo mai kita daga mutumin da yogo ta daga danin ta da iya Hai, gel tiya fa isa de man sa? Ai baka bashan na de man na fakat. Sirain turemi. Rakongo mu aragaru hedusra avarete. Aro am brati siyam ne wain siti mudin. Male yena timya. Aka jalalate nya sana kharabti kayaru barbade. Garu heddo kana jalatan sene angaru bulti se yarum barbad. Ki mal je chuda. Andil amma tu se jaladeti miti yaro se dabar sui male. Ati waunda ruga se demi sarrakodet. Koi na daba chujur tasa? Taba male asoita ni rampate sahibi khiya madura ko got. Inni oso se jalatu ki istebradim turrakodet. Allah na disen de min heddu se jalata. Inni no oso se jalatu ki istebradim. Hello gele ऐसे जरता उगु तक किसी बर्बादी कर दी थी खोतु में फरार रहा आइए Array vivu ay sime. आइए Fani vivami wal brate gare. Garu isal lamana nyu wal barsise. Mali fuska dubbadu khaay. gele ni adata kana manduro fami gode akas daran namni na gode sanubar gele fani fi fami saiba nawal maretani akana na godani Me wallahi jay. to gele onne na ma chapsuna ka garin tein amma nafkale Jalatani dabu wan nama gotu baga agarte. oso na fi adaf sego akamita kana nanjet Sagele indagenya romo wanjet. mal Woma ban facafata murata. sanifu malje chukheti Wanini je woma ifi facafata muratte. Taqutte dukubbi ta duftu barnota siata wa khayno asibaka. haye khaynu yas Familat. Jirta ka? Nagami. Jirta ka? Jirta alhamdulillah. Arame kuna kaya nali gamachun kabu. Maali sama kate dugutti fite jirta. Hojii te haala ajaa'ibaatiin haala gammachiisan. Haala nama utaalchisan. Si xumuree dinjira. Alhamdulillah. Amma kan gammadhu. Raangon gubate fanii khayna gisteen deemin qamaan inni gatakkan nagarati. Me galate maal jeetan si mun biyo baran Isi ni galaton wallahi saayibu ma kana saayibu muti yaabde ti kana dis. Dalanni kana galata kan jiru. Alhamdulillah. Akkuma itti garaan gubate. Amma isin itti dingatte nooti. Asi
Arrabni ajaa'iba guyyaa gammachuu dabarsite. Waan jaallattu taate ni agarta. Utuulee tokko dhaqee si haa gabbasuuqa. No asime. Bakka kootu fasaa ibara jedha.